kan afur qulqulluu waaqayyo tokko amiin. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan waaqayyoo kan amaanu'eliin amantoota kan afur qulqulloota kan kiristaanota jedhamtan maatiiwwan haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam akka mul'atan akkam sa'aatii kanaaf daqa kana keessaan amiin. Waaqayyo akka badii balleessa keenya dunutti lakkoofnee akka gaarummaa fi gara laafummaa isaatiin sa'aatii qabnuuf daqa qabnu nu ga'e maqaan waaqayyoo kan ulfaatee kan kabajame haa ta'u amiin. Akkasuma isa biraa waamnee ishee biraa hin dandeenye haadha isaa kan taate haadha saba hundaa qulqulleettii dubaroo Maariyaam galanni ulfinni haa ta'u amiin. Akkasuma argamtoota areegamtoota duukaboota qulqulloota akka aangoo isaanii irratti galanni ulfinni isaaniif haa ta'u amiin. Akkasumallee hordoftoota YouTube chaanalii kan hundumti keessan akkam jirtan akkam naaf turtan akkam sa'aatii kana keessan hundumti keessan jawaadhu jettanii laayikii subscribe sheerii warreen gochaa jirtan akkasumas naa barreessa kan jirtan dhuguma dhugaatti waaqayyo guddaan sina eebbisuun jawaadhuudhaan jettan hundumti keessan jabinni keenya wal wajjin haa ta'u hundumti keenya kan jammarre hundumaatti haa jawaannu. Walaloo gabaabaa qabadhee dhiyaadheera. Amma dhuma walaloo kootitti na waliin tura. Walaloon koo isinitti tore laayik sheerii akkasumas kan naa barreessu hin dagatina hundumti keessan ana wajjin turtii gaarii. Mata duree walaloo koo akka mataa sigaaraa. Yoon dhaabbadhee ilaaluu namoota jabana kanaa dubbii guddaan dhufee na waraanan cinaa dubbii guddaan dhufee na waraanan cinaa haala qilleensa ibsuuf fakkeenya barbaadaa nama sigaara tuutuuf nan ta'a jedhee yaada nama sigaara tuutuuf nan ta'a jedhee yaada. Ilaalimee hubadhu kan nama sigaara jaalatu lafa isheen jirtu kan inni dhaabbatu qarshii isaa baasee dafee sigaara bitaa duubatti abiddaan qabsiisee mataa ishee qabata duubatti abiddaan qabsiisee mataa ishee qabata. Yoo wanta fedhe sanii mataasaa qabatee argitaa boodarratti garuu dhiitetti kan gatu tasum hin yaadu oolma ishee olitti abidda gubachuurraa akka qopheessu baratti abiddaan gubachuurraa akka qopheessu baratti. Fayyadamee xumuree irra ejjatee darbatee deemaa kana yoon taa'ee ilaalu wanta tokko tilmaamaa har'as bara keenya kan nama sirrii fayyadamu salphii tokko maleedha kan dhufee sitti muramu salphii tokko maleedha kan dhufee sitti muramu. Yeroo waa sirraa argatee afaansaa damma dibatee guyyaa si dhabde immoo eeboo sitti haggamatee akka mataa sijaaraa furguggatee si darbataa allayyaa qarreessi buusee sirriitti hamaa dubbataa allayyaa qarreessi buusee sirriitti hamaa dubbataa. Sirriitti nyaate yoo dhugee damma dibataa afaansaa gaafa garaansaa guute garuu arraba qarsaan si ibsaa. Uff maaloo yaa dhala namaa bara maalii keessa jirraa nama hunda kana keessaa nama kan ta'e dhabneerra nama hunda kana keessaa nama kan ta'e dhabneerra. Keessi isaa halbeedha halbee waraanuu addunyaa hin ibsamne kan jedhee hin dubbanne mataa sigaara taate mul'attee kan har'a gaarii hojjattee har'a irraa fayyadamtus boru dhugaan kan hin dabarre har'a irraa fayyadamtus boru dhugaan kan hin dabarre. Beela iyyuu qabnee dhugaatiif uffata kan hin jedhamne namni akkas oolma oolee gaafa rakkoo tasan yaadatamne akka mataa sigaaratti bakkeetti gadi darbatamtus gatiin isaa namarraa miti kan jiru harka Yesuus gatiin isaa namarraa miti kan jiru harka Yesuus. Ilaamee yaa obboleessa mee yaatis yaa obboleetti warreen waan gaarii hojjettanii dachaarraa ni argattanii. Bu'aa gaarummaa keessanii cal jedhaatu hojjedhaa isin gaarummaa keessanii badhaasanii argattanii waaqayyo uumadhaan badhaasanii argattanii waaqayyo uumadhaan. Gaarummaa yoo jennee maqaasan salphaadha garuu hojii isaa yoo ilaalle baay'ee cimaadha. Gaarummaan dhugaadha arrabaan dubbii miti laphee tokkoon ardoomu akkasuma gaarii filiiti laphee tokkoon ardoomu akkasuma gaarii filiiti. Kan nyaatu baay'atee filannoo cimsutus nama beela'ee koo muraa xiqqoon laattu akkas osoo hin taane gaarummaan jiraachuun hiyyeessa fi dureessa hundumaa qixa ilaaluun hiyyeessa fi dureessa hundumaa qixa ilaaluun. Yoo qabaata taatee hiyyeessa yaadadhu lama yoo qabaattee tokko dhabaaf laadhu gooftanuu si gaafataa hojii gaarummaa kan kee biyya lafaa gubbaatti akka yaadatte obboleessa kee biyya lafaa gubbaatti akka yaadatte obboleessa kee. Akkas jedhee si gaafataa gaaffii gadi dhiyeessee yeroo
dadhabee beela'uu eenyutu na nyaachisee obaasee yeroon uffata uffadhu dhabus kamtu uffata saanaaf laatee jechuun gaaffii qopheessee si gaafata fuuldura kee dhaabbatee jechuun gaaffii qopheessee si gaafata fuuldura kee dhaabbatee. Egaa yaa ilma namootaa xiqqoonis ta'e nama guddinaa mee dubbii jecha wangeelaaf kan bitame eenyu kamii? Hundi keenya kinookaa waan baay'ee isa arginee beelota gannee awwaallee hiyyeessota gargaarraa beelota gannee awwaallee hiyyeessota gargaarraa. Wanta gaarii eebbifamaarraa hamaa hojjechuu filannee gaarummaa achi ol keenyee balleessummaa baay'ee jaalannee wal jaalachuu dagannee hamaayyuu leellensinee wal kabajuu dhiisnee wal salphisuu filannee wal kabajuu dhiisnee wal salphisuu filannee. Silamee yaa namootaa dhaloonni wangeelaa amannu jechoota kitaaba qulqulluurraa maalumaaf hin raawwannu gaarummaa bakkeetti gannee haadha uumama samiirraa arjummaa fi tolummaa akkasuma jecha fageessinee arjummaa fi tolummaa akkasuma jecha fageessine. Egaa yaa obboleessaa mee yaatis yaa obboleettii goota wal gaafannaa xiqqoo gadi yaa jennuuti murtee walii dhaggeeffannaa hundi keenya jabaannee harka wal qabannee hiyyeessota gargaaruuf murtii cimsinee hidhannee hiyyeessota gargaaruuf murtii cimsinee hidhannee. Wal tuffachuu dhiisnee wal jabeessu baay'isnee kan dhoobate obaasnee kan beela'e nyaachisnee kan cabe wallaallee dhukkubsataa gaafannee waaqa uuma keenyaan baay'ee eebbifamnee waaqa uuma keenyaan baay'ee eebbifamnee. Laphee qulqulluudhaan yoo saraawwannee dhuguma jabaannee amantii yoo dhaabbannee gorsa kitaaba qulqulluu sirriitti yoo hojjannee mootummaa waaqayyoo amantiin argannaa mootummaa waaqayyoo amantiin argannaa. Yaa obboloota koo hundumti keessanii kadhannaa keenyanis mee haa jajjabaannu amantii dhugaadhaa cimnee haa dhaabbannu gannata galuufis murtii haa hidhannu hanga dhuma keenyaa wal wajjin haa jiraannu hanga dhuma keenyaa wal wajjin haa jiraannu. Wanna dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa kakaasee kan na jalqabsiisee kan na xumursisee galanni Abbaaf Ilmaaf Hafuura Qulqulluuf hanga bara baraatti haa ta'u. Obboloota koo hundumti keessan walaloo koo amma dhumaatti dhaggeeffadhaa barumsa gaarii akka irraa argattan abdiin qaba. Hundumti keenya jawaannee tokko taanee jaalalaan nageenyaan waan gaarii hojjenne dhumni keenya mootummaa waaqayyoo dhaaluu ni dandeenya jechuudha. Hundumti keessan immoo waaqayyo gooftaan laphee akkanaaf ni kennu jabaadhaa.